Abaa Woboon miseensota haaraa mooraa zoonii lixaatti eebbisiise. Kabajni guyyaa Woboo gamtaa Iskaandiiviyaa keessatti haala milkaa'inaan geggeeffame. Godina Baha Shaggar Aanaa Boosaat keessatti waraanni faashistii Biltsiginnaa tokko meeshaa waliin Woboo zoonii Asadeetti harka kennate. Baha Harargee Aanaa Malkaa Ballootti jiraattonni maallaqaa fi midhaan dirqamaan irraa guuramaa jiraachuu himan. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Gobbuu Sayyootti tarkaanfii hamaan loltoota faashistii PP'n jiraattota irratti fudhatamaa jiraachuun himame. Godina Lixa Shaggar Aanaa Bakkoo Tibbeetti waraanni faashistii PP uummata nagaa hidhuu hammeessanii jiraachuun beekame. Amajjii 18 2026 ashama harka fuun hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turan afeerra kooti. Kabajni guyyaa Woboo gamtaa Iskaandiiviyaa keessatti haala milkaa'inaan geggeeffame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Amajjii 17 bara 2026 godina Awurooppaatti jaarmiyaan Abaawoo Woboo idil addunyaa godina Awurooppaa fi gamtaa Iskaandinaaviyaa jalatti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Woboo kabaja olaanaan ayyaaneffateera. Ayyaanni kun kan geggeeffame guyyaa amajjii 1 bara 2026 yaadatamuun guyyaa seena qabeessa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e akka miseensonni deeggartoonnii fi hawaasni Oromoo bal'aanitti hirmaatetti ta'eera. Kabajni guyyaa Woboo kun gamtaa Iskaandinaaviyaa jalatti kan argaman gurmuu ayyaantuu Dagaa, gurmuu Buureessoo Boruu fi gurmuu Abaawoo biyya Siwiidin akkasumas miseensotaa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo hunda haammachuun geggeeffame. Ayyaanni kun wareegama gootota Oromoo yaadachuun akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo har'a itti fufee jiru jabeessuuf kan qophaa'e ta'uu qindeessitoonni ibsaniiru. Haasaa adda addaa waltajjii kana irratti dhiyaatan keessatti hooggantoonni jaarmiyaa Abaawoo Woboo idil addunyaa fi godina Awurooppaa qabsoon Oromoo seenaa dheeraa wareegama ulfaataa murannoo cimaa akka qabu hubachiisaniiru. Akkasumas tokkummaa uummataa ija jabina miseensotaa fi qindoomina jaarmiyaa cimsuun murteessaa akka ta'e addeessaniiru. Keessumattuu hoogganaa jaarmiyaa Abaawoo Woboo idil addunyaa Dr. Fuad Abdallah haasaa bal'aa dhiyeessuun haala yeroo ammaa qabsoo bilisummaa Oromoo carraa fi rakkoolee qabsoo mudatan akkasumas karoora fuulduraa irratti ibsa kennaniiru. Haasaan isaanii hirmaattota waltajjicha keessatti kaka'umsa guddaa kan uumee fi gurmuulee sadeen irraa gumaacha boonsaa taasisan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisaniiru. Dabalataan hooggantoonnii fi miseensonni Abaawoo Woboo akka jedhanitti qabsoon Oromoo kan nama muraasaa osoo hin taane qabsoo uummata bal'aa ta'ee deeggarsa hawaasa Oromoo biyya keessaa fi alaa walitti hidhuun galma isaa milkeessuu akka danda'u ibsaniiru. Waltajjiin kun akkasumas qabsaa'otaa fi hayyoota Oromoo kan akka Jaal Karoorsaa Bosonaa, Profeesar Mukuriyaa Bulchaa, Jaal Jamaal Miidhagaa, Jaal Abdii Usmaanii fi Jaal Cichaa Goobaa yaadachuun gumaacha isaanii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban kabajuu irratti xiyyeeffateera. Xumura irratti qindeessitoonni ayyaana kana akka jedhanitti Woboon humna ummata isaatiin deeggarame hanga bilisummaa guutuutti qabsaa'u itti fufa. Jaarmiyaan Abaawoo Woboonis kaayyoo walabummaa Oromoo mirkaneessuuf murannoo hin laafne qabaachuu isaa irra deebiin mirkaneesseera. Abaawoo Woboon miseensota haaraa mooraa zoonii lixaatti eebbisiise. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaa waan qindeeffatte qabdi. Amajjii 18 bara 2026 abdii fi gaachanni uummata Oromoo dhaabni Abaawoo Woboo gabrummaa hundeen uummata Oromoo irraa buqqisuuf ilmaan Oromoo roorroo garee faashistii PP jibban dhiira fi dhalaan ofitti fudhatee leenjii kennuufiin bobbaasee jira. Humna gabrummaa falmatu dirreerraa oomishuun PP kokkee qabaa kan jiru Abaawoo Woboon torbee kana keessa mooraa leenjii zoonii lixatti kaadhibamtoota waraana bilisummaa Oromoo leenjii waraanummaa fi siyaasaa yeroo dheeraaf kennaafii ture xumursisee dirqama ittaanuuf bobbaasee jira. Eebbi kun kan geggeeffame mooraa egeree Oromiyaatti yoo ta'u, eebba kana irrattis miseensi koree hojii raawwachiiftuu Abaawoo Woboo Jaal Qajeelaa Siraajii fi ajajaan Woboo zoonichaa Jaal Waamii Dhugaa irratti argamuun haasaa taasisaniiru. Eebbi marsaa galma dhugaa kun argisiisa waraanaa fi ergaawwan jajjaboo gooticha waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoof dabarsuun kan faayamedha. Eebbifamtoonni marsaa kanaas leenjii kennameefitti gammaduun saba isaanii kutannoo fi cichoominaan hanga wareegama lubbuutti akka tajaajilan ibsuun
Uummanni Oromoos qabsoo ilmaan isaaniin geggeeffamaa jiru cinaa akka dhaabbatu dhaamsa dabarsaniiru. Hanga gabrummaan jirutti qabsoon ni jiraata kan jedhan qondaaltonni WBO eebba kana irrattis haasaa taasisanii WBO'n gantoota qabsoo of keessaa harcaasee daandii qulqulluu irratti uummata isaa ijaaree injifannoo irra gahuuf humna qabsichaa WBO baay'inaa fi qulqullina leenjii jabeessee itti fufa jedhaniiru. Godina Baha Shaggar aanaa Boosaat keessatti waraanni faashistii Bilisiginnaa tokko meeshaa waliin WBO zoonii Arsadeetti harka kennate. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Amajjii 18 bara 2026 godina Baha Shaggar aanaa Boosaat keessatti waraanni faashistii Bilisiginnaa tokko hidhannoo guutuu waliin gooticha waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii Arsadeetti harka kennachuun barame. Miseensi waraana faashistii PP kun mooraa waraana PP magaalaa Dooniitti argamu keessaa ba'uun qawwee AKM Turkii tokko boombii 2 rasaasa 220 akkasumas kophiilee waraanaa waliin WBO zoonichaatti nagayaan makamuu isaa hooggansi WBO bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka yaada miseensa kanaatti mooraan waraana PP dabaa fi shiraan guutame waraanni hamilee dhabaa ta'ee jiraachuu eeruun waraana kana keessatti qoqqooddaan sabaa akkasumas ilaalcha miseensi waraanaa tokko addatti hin qabneen shakkanii hidhuu hanga ajjeechaatti qondaalonni PP miseensa nagaa irratti raawwachaa akka jiran himuun sababa kanarraan kan ka'e miseensonni hedduun mooricha keessaa guyyuu gurmaa'anii bifa siviilii fi waraanaan badda akka jiran hima. Sirnichi uummata Oromoo nagaa fi meeshaa maleessa irratti xiyyeeffachuun yeroo mara hoomaa waraanaa irratti labsuun jireenya isaa jeequun ajjeesuu, saamuu, hidhuu, reebuu fi dararaa adda addaa dhala namaaf hin malle irratti raawwachaa waan jiruuf uummata kiyya bira dhaabbadhee roorroo Abiy Ahmad uummata Oromoo irratti tarsiimoo baafachuun yakka mirga namoomaa duguuggaa sanyii raawwachaa jiru WBO waliin hiriiree uummata Oromoof qabsaa'ee irraa dhaabuuf akka hojjetu yaada isaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti ibsee jira. Baha Harargee aanaa Malkaa Ballootti jiraattonni maallaqaa fi midhaan dirqamaan irraa guuramaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffate qabdi. Godina Baha Harargee aanaa Malkaa Balloo keessatti araddoota bakkoo caffee fi biiftuu nageenyaa jedhaman keessaa jiraattonni rakkoo nageenyaa fi dinagdee hammaataa isaan qunnamee jiru irratti yaaddoo guddaa keessa jiraachuu ibsaniim. Akka odeeffannoon jiraattota naannoo sana irraa argametti torban darbe keessa gareen murna maafiyaa PP maqaa qawwee binna jedhuun uummata hundarraa qarshii 5,000 guuruu jalqabuu himaniim. Akkasumas sababa nyaata milishaa jedhuun midhaan hanga kiiloogiraama 80 ta'uu maatii harka qalleeyyii irraa dirqamaan guuramaa jiraachuu dubbataniiru. Jiraatan aradda bakkoo tokko maqaan isaa akka hin eeramne gaafachuun akka jedhetti namni kafaltii kana hin kafalle doorsifamaa fi rakkifamaa jira. Harki qalleeyyiin baay'een waan nyaata maatii isaaniif dhabaa jira jedham. Jiraattonni biroo ammoo guuriinsi kun seeraa ala akka ta'ee fi jireenya isaanii guyyaa guyyaan akka miidhu himu. Akkasumas yeroo midhaan nyaataa maatiif ta'ee dirqamaan fudhatamuun rakkoon mana keessaa akka hammaatu sodaa qaban ibsaniiru. Godina Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyootti tarkaanfii hamaan loltoota faashistii PP'n jiraattota irratti fudhatamaa jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Amajjii 18 bara 2026 godina Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Gambeelaa Tarree keessatti hawaasa nagaa irratti tarkaanfiin humnaa fudhatamu odeeffannoon jiraattota irraa arganne ni mul'isa. Akka jiraattonni ibsanitti gaafa amajjii 14 bara 2026 waraanni faashistii PP namoota hawaasa nagaa kanneen maqaan isaanii Yoonaas Biraanuu fi Mikiyaas Kabbisaa jedhaman badii tokko malee deeggartoota WBO'ti jechuun hidhaatti darbaniiru. Namoonni kunneen yakka seeraan isaanii irratti mirkanaa'e tokko malee qabamuu isaanii himachuun hidhamuun isaanii sodaa fi jeequmsa hawaasa naannoo sanaa keessatti uumeera. Uummanni naannoo Gambeelaa Tarree haala kanaan mirgi namoomaa sarbamaa jiraachuu ibsuun namoonni seeraan ala qabamanii hidhaman hatattamaan akka gad lakkifaman maatiin gabaafataniiru. Godina Lixa Shaggar aanaa bakkoo Tibbeetti waraanni faashistii PP uummata nagaa hidhuu hammeessanii jiraachuun beekame. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixa Shaggar aanaa bakkoo Tibbeetti waraanni faashistii PP gaafa amajjii 14 2026 nama maqaan ishee aadde Qananii Eebbisaa jedhamtu badii tokko malee yakkuun waajjira poolisii magaalaa bakkoo Tibbeetti hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himaniim.
Adde Qananiin nama hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu hin qabne hojii dhuunfaa ishee dalagachuun maatii ishee jiraachiftu yoo ta'u, waraanni faashistii PP garuu waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun yakkanii hidhanii hiraarsaa jiran jechuun jiraattonni itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Murni ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti yakkoota garaagaraa irratti raawwachuu addeeffatee jiru Biltsiginnaan guyyaa guyyaan golee Oromiyaa cufa keessatti waraana isaa shororkeessummaa leenjisee bobbaasuun uummata nagaa irratti gochaawwan gara jabinaan guutame kan duraanin barame olitti hammeessee jiraachuun ni mul'ata. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.